teessanii. Iddoon inni itti hidhamee turees lafa jalatti boolla qotanii namarraa adda baasuun kophaa isaa adamsamaa ture. Isa gubbatti ammoo hidhamtoota biraatu hidhamaa ture. Kana malees torbaan tokkoof nyaata dhorkatanii jecha sanyummaatiin arrabsamaa ture. Nyaata dhabuurraan kan ka'e waan nyaatu dhabe torbee tokkoof biyyoo nyaatee du'a jalaa of baraare. Kana malees bakka inni miila lameenii fi harka walitti hidhamee jirutti boolla keessa waan taa'eef hantuunni itti yaatee ciniinuuf gaafa jettu harkaan of irratti ajjeesaa ture. Asaffaa Shaaroo Lammii. Maal taasisti fakkaate? Sireenyaan 800. Sireenyaan 800 kun jalli qofforamaadha. Sireenyaan 400 kanarratti gala. Ana akkanatti na hidhaniit kara keessatti gala. Kuneer Zawudeen jedhani ka Azaajiin achi. Kuneer Zawudeen suni nan jaalatu. Bakka maali kana akkanatti hidhamee hantuunni mataanarratti kuni kaabiidha. Kun dhakaa kaabame as keessa hantuunni mataanarratti qaraxxafaa bulu. Mataa qaraxxafaa bulu hantuuta 19 fixa. Inni ana akkanatti kufe nan ciisa. Garri inni kun jiru inni qarxaf godhanii ekkootti qabataan asumatti ajjeesa. Hantuuta 19 kun amma isin garbee biran jira. Fiixa. Maal kana qofa guyyaa tokko jala deemtoonni hoogganaa isaanii itti dhaqanii tuffii isaaf saba isaatiif qaban agarsiisuuf jecha arrabaa kan inni hin jaalanne itti darbatanii biraa deemanii. Onneen dhiirummaa fi quuqamni sabummaa isaaf qabu utaalchise Asaffaa Shaaroo Lammii mana hidhaa keessatti isarra buuse. Kanaanis baay'ina waan irra qabaniif yeroo saniif homaa gochuu hin dandeenye ture. Achumaa ol utaalee ka'e harkuma walitti hidhamee jiruun danqaraa balbalaatiin nama 7 gamaa gamasitti gogombisee lafaan dhahe. Garuu itti baay'atanii baay'ee rukutanii turanii yeroo sana jechuudha. Hoogganaan jara kanaatis dhufe mallattoo diimaa adda isaarratti dibee akka ajjeefamuuf murtii waan dabarse fakkaata. Asaffaanis gocha keessan kana niin falma jechuun sababni isaas ani hunoo akkuma argitan kana kiiloogiraama 50 miilli koo na hidhamee harki koollee akkasuma jechuun akkamiin socho'ee jara kanarraa miidhaa dhaqqabsiisuu danda'a jechuun falmii isaa gaggeessaa ture. Namichi mataa qabatee irraa hiikaa je'ee Asaffaa Shaaroo Lammii akka hiikamu taasisee ture. Garuu jala deemtoonni isaa akkamitti irraa hiikna yoo hiikne immoo nun dhiisu sodaa jedhu waan qabaniif waakkachaa turanii. Garuu ammoo irraa hiikuu baasanillee xiqqoo akka socho'uu danda'utti irraa laaffisanii turanii. Haaluma kanaan waggaa 7 dararamee arganii guyyaa murtii isaa fixuun mana hidhaasanii gad lakkifame. Leenci seenaan bara baraan yaadatu gootichi Asaffaa Shaaroo Lammii. Boggootonni kan akka Agarii Tulluu, Taaddasaa Birruu fi Asaffaa Shaaroo Lammii waanjoo gabrummaa uummatarraa fonqolchuuf jecha diinaa wal'aansoo qabaa turuu isaaniitu himama. Gootummaa isaaniitiin artistoota Oromoo biratti baay'ee faarfamanii uummata Oromoo birattillee faarfamaa jiraatu. Abbaan Asaffaa Lammii yoo ta'ullee intala Baatuu Alii Geeteerraa ilma tokko godhatee ture. Innis Asaffaa Shaaroo Lammiiti. Maqaan isaas Asaffaa jedhee moggaasee diina unkuree ashaaraa waan tureef Asaffaa Shaaroo jedhanii yaamuu turanii. Asaffaan dammaa fi aannaniin kan guddate Lammiif dhiira jalqabaaf isa dhumaati ture. Asaffaa wayita dargaggummaasaa waan lama kan hubate hiyyeessaaf sooreessa ture. Duba roorroo hiyyeessarra